waan na dhibe keessaa suuraa mucayyoo tanaa namuu kaleessa arra sheer godhuudhaan kaan jalaa darbuudhaan olii gadiin deddeemaa jira. Takka tana ammoo nuti akka dhiiraatitti badii teenya tana ifitti himnee gaafiidha tunis nuti eenyabtun badiin teenya tun maalii hojjettan taate isiniif hin kanna achi keessatti barbaadda waan ta'eef ilmi dhiiraa tokko goddaama saasan qofa laalu odoo hin taane namni tokko eega fuudhee bultii qabaate bilaashitti zeenni namarra ni naqama. Gaafiidha kun bilaashitti zeenni namarra ni naqama. Waan tokko jira keessattuu namootan akka ustaazaa gootan artanii yookaan namootan guyyaa keessaa amantii tana dabalamtan yookaan durumaanuu amantii teenya tana qabdan yookaan toora sooshaal miidiyaa kanatti as baatanii fuula keessan kun shamarraniifis namootan adda addaatiifis as bahee akka meekaappiidhaatti mul'achuu eegalee rakkoon teessan ni beeytanii. Rakkoon teessan if qabuu dadhabuu keessan intalti dhalaadhaa daawutiidha. Dhalummaan tamuu taanaan daawutiidha. Bultii barbaaddi. Ta bultii barbaaddee isinii dhuftu tuni haa isiniin jetti isin dubbisti haala isin keessa jettan haayi sun tokko salaamtaa isin jechuudhaaf salaamtaa isin jechuu qofa odoo hin ta'in singilii taate anis kophaadhaan jira akkamii isin jechuudha gartee ammoo kajaartii qabdu singiliidha ifin jechaa gartee kaqaadhimaa qabdu singiliidha ifin jechaa feesbuuka kee kana singiliidhatti deebistee yookaan akka nama jaartii hin qabneetti yookaan wiixxifatu taate intalti tun namni bultii qabu nama kabajamee taa'uuti namni kun nama bultii hin qabne jechuudhaan si gufachuu mala. Si gufachuu gaan siin ja'u na laalladhu anis kophaadhaan jiraadha salaamtaa heddummeessiti. Sarpiraayisii waan adda addaa fa'aa isinii bitti. Isinis ammaan tana gaa silaa'uu dhalaadhaatiitu dhiira fuudha waan ta'eef dhiirtini heerumti waan taateef dhalaawwanni gootu if qopheessiti. Wanni ani baasi sun bilaashitti nafini if qopheessiti. Maaliif yoo ati isii tana dhiistee ijjitee kadheerattee bikka biraa kan lallaaltu taate yaa waylak si galee yooma lak wa yooma zeet siin jaa kitaabni kiyya yooma lak wa yooma zeet siin jaa si galee dhukkee siraa kaastee jechuudha. Keessattuu shamarran teenya tan harargeedhaa amalli isiin qabdu amala shamarran naannoo biraatiin adda. Naannoo birootitti dhiirti dhalaa adda addaati wajjin rafee taani rabbar gaafatee taani wajji ciqiisee taani wajji maal jee akka fedhatti tana dhufuu danda'a. No hin jiru wanni kana teenya bira. Teenya gaafa ati waan akkasii san garte shurufkaadhaanuu si beekti. Si gartee gaafa ati laamsha'uu eegaltee fuutee dhukkee sadaa kaaftee jechuudha. Yookaan zeeta yookaan waan adda addaatiin gartee mii hijaasiisan baatti. Ammoo intala dhalaadhaa itti isin kajibinaa. Qabda taanaan niin qaba jeeyin. Niin qaba garuu ida'achuudhaan fedhaa dhuguma sanittiin teenya akkas beeti adiidha beeti waan taateef. Ammoo dhalaan tun ijaan qabduuti waan takka illee hin beektu jettee yoo bikka biraatiin tarkaanfadhee yoo hojjettu taate beekaa cal jetti. Beekaa akka nama hin beekneen lafa laalaa deemti. Dhageessaa hooma zira. Dhalaan akka nama waan takka illee hin beekneen lafa laalaa deemti. Bultiidha bultii keessaan jira. Mee obseetumaan irra dabraa. Rabbiin haa qajeelchuu. Har'a dhiise iftaan dhiise oduu jettuu cal jetti. Yoo ati immoo kan hin teenye taate. Yoo isii beekaa ijaan lafa laalaa waa hunda irra dabartu tana laaltee gowwaadha jettee yookaan wanni gootu taate ati nyaadhamte. Dhalaan gowwaa hin qabdu siitiitu gowwaadha. Dhiiraa gowwaadha malee dhalaan gowwaa hin qabdu. Argani? Kanaaf if eeggadhaa. Mucayyoon gaariidha goote bagatti naqxeedhaa miti. Yaadni kiyya kana fakkaata.
achi keessatti immoo if barbaaduun sirra jirti. Isiin tun siin taatu taanaan isii tana if jalaa ni haa hiitee gadhiiftee ta biraa fuudhuu dandeessa. Ati ka ibiibuu isii tanaa hin gammachiisin tami taati gammachiisuudhaa deemtu tun. Deeman akkam taate immoo akkam tattaatan ibii keessanii badii dhalaa barsiistaniiti dhalaa waanu godheettan. Zeenni zeeta caale hin jiru haati rabbar gaafattee taanatti nayxuu fi zeenni nyaataa ka isiin fuutee qaama keetii irra nayxu tokkuma sii gala. Akkuma ati taane rabbar gaafattee taanitti naquudhaa fiidu san garteemi isiinis gaafa ati quufte zeetu magaalaa kana qowwaa zeeta hayaat ta'uu maarree ta'uu fuddeetun fuutee sirnayxi jechuudha. Kana booda ati teessee akkanaan tahee ormootii akkanaan tahee jettee boochee jechuudha. Kaleessa ilaaluudhaan ture dabee yaadallee ittiin kannanne maaliif namni keenya waa waaddan baafatu. Namni tokko amantii kiristaanaa irraa gama amantii musliimaa kana dhufe waan inni amantiin isaa akkana taateef waan inni amantii tanatti idaameef jaartiin waan akkana taateef waan akkanaa kan isa gootee waan jaaba. Gartanii durumaanuu namni if qulqulleesseeti waan takkatti seena. Garte ayyo jaartiin tiyya islaama taate intala islaamaatittiin seena malee ani amantiin tiyya biraa taate isii amantii biraa qabdu ittiin seena yoo isin amantii siisan tiyyatti naaf hin jijjiirrin. Garte yommuu qalbiin tiyya tun laaftuu taate anaatiitu amantii sii jijjiiramaaf jechuudha. Azaaba rabbi irraa na dhufusaniis dandeedhe jechuudha. Seenuu bira murteessee waa lameen kana gartanii ammoo kitaaba amaarri deemuu san gartee isinis amantii isiitiin anis amantii tiyya waan jaamu ineen baayimaanote anchiin baayimaanote shajawaan san gartee wanni akkasii sun hin dalayitu hin dalagu kitaabni akkasii. Booda ilmoon nama lameen kana jidduudhaa baatu akkam taati. Guyyaa alhadaa cheerchiidhaan geessaa itti alhadaa sabtii guyyaa jummata masgidaan geessaa jira. Ijoolleen isin jidduudhaa baatu amantii tam qabatti. Kanaaf dura warra dhiiraatiitu dhalaa tana zeetatti naqee tarteemi wanni godhuu eegale. Kanaafuu wanni isin gootan mucayyoo olii gadiin hin deemina. Gartanii baalagoonni tokko warri hin qaanfanne dhalaan harargee akkana jettan na abuukum baalagummaa teessan achitti isaan nuti harargeen baalagummaa hin qabnu. Gartanii dhalaan teenya afaanii waan feete haa jettu malee bikka biraatiin qurxii san sittiin lubbuu keessi baasti. Asirratti maas baga goote jechaanii hin jiru. Baga goote jechaanii hin jiru. Almuhim nu warra dhiiraatu zeeta akkaataatti nama naqan shamarran barsiise. Warri dhiiraa dhiifama gaafadha. Shamarran nurraa baratan waan ta'eef. Gartanii zeenni lameenuu tokko. Haati ganda keessa deddeemtee taane bitaane rabbar gaafattee itti nayxuu fi isiin guyyaa sii hojii wal dhabde dambifattee sirratti nayxu inni sun tokko akkasiiti hubadhu.